osoo jiru, du'aa osoo jiru, hidhamaa osoo jiru, maka balleessaan bulli guddaan irratti godhamaa jira jechuudha. Kanaaf we went back to the drawing board. Erga tuffatamne sababni tuffatamuun keenya orma jala fiiguu saba ofii wallaalanii saba ofii ulfeessuu hafe saba ofii macaasanii alaga jala fiiguu salphina waan namatti fiiguuf saba keenya deebiin akka ta'eessatti takka goree jaarree humna cimsinee gara fuuldura deemnee irra deemu. Furmaan akka kabajamuuf buutiin kaatee nyaatu akka hin barbaanne falli jiru tokko qofa. Tokkummaa ofii cimsatanii tarsiimoo uummata qabanii injifannoo argamsiisuu qofa. Maaliif mo'amuun akka eegaamaati haala abbaan qabdu. Injifannoon abbaan siyaasii baay'ee jechuudha. Kanaaf akka kabajamu barbaadan. Jallaan keenyas karaa akka deebi'uu akka barbaadu ta'a. Ormis kan keessa akka oollanne akka nu kabajuu barbaadu taate falli jiru kanuma kaleessa boonisan jechuudha. Kaayyoo teenyatti deebine akeeki keenya qulqulleeffanne bakka deemu sun sirriitti erga barree booda tokkummaa sabaa cimsinee tarsiimoodhaan masa qabnee gara injifannootti deemu qofaa jechuudha. Eeggannoonni guddaan nuti gochuu qabnu tokkummaa keenya eeggachuudha. Tokkummaa keenya eeggachuudha. Tokkummaa keenya yoo eeggachuu baanne ammallee booddeetti deebi'uutiif jirra. Maal jechuu godhu har'a dooktoriin fa'aa maqaa keenyaan maqaa hunduma keenyaatiin gaachana badhaastaniitu. Gaachana sibiilaa miti kan nuti barbaannu. Nuyi walii gaachana. Akkana miti ree? Nuyi walii gaachana. Kanumatti amanna nuti. Wallagga Shawaaf gaachana. Shawaan Harargeef gaachana. Harargeen Booranaaf gaachana. Booranni Gujiin gaachana. Arsiin Jimmaaf gaachana. Oromoon waliin gaachana. Tokkummaa keessan eeggadhaa. Tokkummaa keessan eeggadhaa. Yoo kana ta'e diinni nu gidduu seenuu hin danda'u. Kanaatiif gara fuulduraatti ni deema. Lammaffaa torban kana qofa keessatti Wallagga keessatti barattoonni yuunivarsiitii keessaa ari'aman isaaniitti xinnaate maatii isaanii biratti balbala isaanii biratti ajjeefamu jedhu. Kun waan dhugaa har'a mul'achaa jiru. Akkuma isiniin jedhe yuunivarsiitii keessatti barachuun yeroo itti dadhabame. Manatti galanii nagaadhaan jiraachuun yeroo itti dadhabame. Qotanii heerumatanii galfachuun illee yeroo itti dadhabamu. Godinaalee Oromiyaa keessa godina 7 yookaan 8 keessatti har'a akeekni qabsoo keenya biyya keenya irratti mirga abbaa biyyummaa guutuu qabaachuu. Mirgi abbaa biyyummaa maali? Mirgi abbaa biyyummaa hiree ofii murteeffannaadhaan deebi'u jennee uummanni keenya ittiin qabsaa ture maali? Tokkoffaa qa'ee ofii irratti eenyummaa ofiitiin kabajamu, tuffatamuu dhabu, uguramuu dhabu. Kan lammataa qabeenya rabbi namaa kenna irratti kalaqa keessa ardii gubbaa samii keessa irratti alagaan dubee osoo nyaatu ati hagabdee hammachuu osoo hin taane ati ofii qottee orma qallabuu osoo hin taane dalagattee hiyyummaa keessa ittiin bahu kana hunda beekuudhaaf ammoo nageenyi waan barbaachisaa ta'e si jidduu ollaa keetii wajjin nagee qabaachuu sadeen kana lammataa guutuu jedhu immoo Oromummaa fi Oromiyaa dhiphummaa isaanii sanimoo Itoophiyummaa olaantummaa garee kan takkaa qabdu ka eenyummaa keenya waan qabdu santu sirriidha kan jedhu gadi ba'ee harka itti kenna jechuudha. Itti baa filannoo kanaa booda atakaaroon baay'een bakka argataa deemaa jiru. Uummanni Itoophiyaa, uummanni Oromoo, uummanni kun ofii bulchuu barbaadamoo? Qeerri irratti ofii bulchuu barbaadamoo? Walitti diigee addaraasha guddaa tokko fakkeesse kan biraa irratti shumee deemuu barbaada. Isin keessa dhalannee isin keessa guddannee dhugaa keessan beeynus yeroo gadi baanee orma arraba dheeraa kan jira hamaa wajjin hoggaa wal falmisu xiqqoo gurrachaati. Uummanni Oromoo dhugamaana waan jedhu kan nurraa fudhatee deemaa jira moo hin jiru xiqqoo gurrachuun jirti jechuudha.
kennineef isin hoogganaa ture. Filannoo itti aanu booda immoo harka nu kennitanitti nu duuba dhaabattanii isin hoogganaa jechuudha. Zabanni doofaa fi totorraa Oromoo fakkaatee ol ba'ee ormaan ergama maqaa isin balleessuuf maqaa keessan gurguraa osoo dhaabataa jechuudha. Kanaaf akka isaan yaadanitti akka isaan hawwanitti qoqqoodamnee akka gabaa gullitti shunkurtiitti illee ni aan tokko taanee Oromummaa qabannee ol baanaa jechuudha. Hidhiyaan Oromiyaa irratti mootummaa Oromoo fakkaatu ni ijaarame. Sadarkaa federaalaa Oromiyaa irratti tarsiimoo lafaa qaba. Ummata kaayyoon wal fakkaata qabu. Kafii of bulchuu barbaada. Itoophiyaan immoo nu wajjin bulchuu barbaada. Kan nu bulchuu barbaadu miti. Kijibaa fi dhugaa akkuma irraa kanatti ol keessa makanii nafa keessanii ummata Oromoo bal'aa irratti duulli barantaan anis sinitti dhufee gara biraan ta'e. Dhaqee wanni isin gaafadhe ani Oromoo jennaan dura Oromoo miti Oromoo miti Oromoo miti jennaan Oromoo reeyya waliin misoota suwari kunis dura kanarraa waan fedhe galamalee dachiisan wal siqa malee arras borutu miti Oromoo dursine jechuu santu balaa buuse. Balaa santu deemee riskii buuse. Itti isin dhufa maali bakka gara kaasaa jiru. Yeroo sanitti akkuma ammaa kanaan yoo barbaadan dura amantaa fakkeessanii yoo barbaadan dura naannoo fakkeessanii yoo akka barbaadan sabaa sablammiidhaan walitti buusuudhaaf biyya keessa warra wayyaane biyya alaatti harcaatonni agarteenyaa dura badaan dubbatanii turan. Dura maqaa balleessaa guddaa uummataa dura duraatti kan akkam boole teennee arraba dheerannee qaba wajjin. Remember, experience makin dengan raja itu dulu. Tehnya, engkau salatnya itu wajib kan. Kau jangan cale itu, mari butuh fatah. Moro wajib juga, apa kisah malu kamu berapa? Dah butuh fatah ni, salah salah dah tahu kamu ni. Tokumma kayaknya egesha kali, tokumma egesha kamu ni. Wali wajib juga tahu kayaknya egesha kali, wali wajib ni egesha kamu ni. Warga sekitar sebelum jalan nasi nuke soal orang ini kalau kes nanti waktu kita kan sudah media sering deh orang kau sampai jadi kan kayak baru demo sih kan walgenya wani jadi tu itu salah itu umat lagi hamil itu usaha itu media awan teh nulle media dapat deh saat buat kita nih kiji bayi saat ini ada berkau kan duga deh yang umat haki gitu deh aku deh ramu deh kan jadi Madaran ni, Euro media egal bukan sah. Melihat ini tidak kawan bukan. Euro media kumar bukan sah, kumar tidak. Kalau bicara baju bukan sah. Orang mau kawan yang itu, injar aja jalan kenyas, orang mau berkata itu. Kuliah orang kali sini ada bagus ada jalan. Samudra jam sini, akwada dalam les orang orang cuma kijiban dalam bisa masuk dan kayaknya aku macam wayang ni sedikit wayang kau memang lembu dia jadi yang terus tinggal tu itu nanti dulu tu rumah kita nak kemari dan dia malah orang kemari dia malah daga tu sudah kerja tu sudah mana kunjung daga tangki lor macam tu itu ada tu madem ufit isam makar Gandhi Malia, harus ignore. Dan bekasi, dan ini mual ni. Wayane insan gofta yani amani uberat dibadan. San kufirne dia Ethiopia dalam tulisan bisa paham ni? Kata mereka nawak kata ni. Saya nak dikhare sare. So all recorded. This recording has been televised. Bila Ethiopia dalam bisa paham ni? Boleh sampai ni pada ni penting apa kerana saya jadi sini itu. Orang orang